Kuka. As adda di kala Sagalee keenya maal kuka. godhata Akka ijaarame? warra bichaasii arganii Dhuguma kakadhaa. Atiin asii kakadhaa sagalee jaarri miskiinota. argee jira kana dura jette. Ah, Nuti abbaa miskiinati Asobeen keessa kakadha. sagalee naa ta'e yaadu. sagalee miskiinaati. Sobeen kakadhaa. Nama Taataa takka godhee malee. Taataa godhee malee. Innaa daa'ima takka narraa qabda yoo dagatte malee. Allahu akbar. Wallaahi har'a si argina. Anta walaa hin jedhin. Bakka kooyi adda duratti ifa goona uummata jalaan dubbatiin taappii godha warri ichitti kiyaan dhagahu barbaada. Taataa godha guys. Wallahi taaptaaf naa godha. Anu dhagahuun barbaada. Oromoo. Uummanni suusa nyaata oduu barbaada waan Nasattara ta'eef jabaadha. Oromoo nasattara. yoo didan keessan isin araarsinna mubaarak taane keessan isiniif Laani Oromoon akka dhagahutti keessaan naafituu qabda. keessan anuu yoo ta'u argadhe keessan siifit ምን እያልሽ ነው ሜሪ ቆንጆ? ምን Diiki. Laayivii jirti intalli sun. Aara Oromoo taaptaaf godhaa bannaataa. Oromoo. ፍላወር ጋይስ አባቦ ጋይስ አባቦ silkii yeroo gadi qubaatu tuqa abaaboo jaha kenna ፍላወር ጋይስ baay'ee habiibti Pooyintii dhibbaan na caalan jechuudha. Namni sun hundi ammame. Amma ishii jabaadhaa amma waan darbitan darba Oromoo. Kijibne. Andee asli narraa dhoowwin kijiba maaliitan dhoowwe? kiyaa mucattii kay tulfisee biraa baddeen kaantu tuqin sare callis gadi Ta qalbii na cabsite sin ga'u. Oromoo. Kiyyu mucattii fuula. Mee amma si jammar mubaarikii fasliin wal takkastee akkana na godhaa jirti. Ara rakkoon qabu hin machaachuu isinumattu. waliin xaqqabne waa takka ዘመድ ያላችሁ ጠብቁኝ። አሁን ከዚህ ጨዋታ በኋላ ገስት ልከፍት ነው። ገስት ጌም ዛሬ በጣም በኃይለኛ ፍራይዴ ፋሚሊ ይመጣሉ። ሁሉም ካሚንግ ገስት ጌም ይጠበስታል። ኪያሪን ሜ ደገፈን እንደ ማቲ ቢካ ደብቻ Abbaan adabbii tokko fa'a ምን ማለት ነው? ሙቤ ተው። እኔ እናንተ akkasitti wal noqorra malee akkas walitti cakkanna. faayoo sodaattee badde ኩኖ adabbii tokko fa'a seera adabbii tokko fa'a waan kiyaarii wajjin dabarsitan seenaa jireenya keessanii akkamii akka wal janaa turtan guyyaa meeqa akka taaptaa ol gootan ilmoo meeqa akka sirraa baase amma meeqa akka lafaa qabdu nutti himtu. Kiyaara Kanarraa baasee hin jiru. haa ta'uu baatu amantee dhiifama Keetifuu daa'imni ati dhalte hin jiru. Daa'ima ta'e hin jiru. Atillee daa'ima sama fakkaattuu na ulfeessitee bara waggaa 14 darbinaan daa'ima kan jedhamu hin jiru. Ati ijoollee baala intala? Shawwadu edda. Aara hin shawwadu. maata baala ni Tabaaleetti ulfeessee hin beeku jedhee si shawwadu edda. Guys, dubbadhu seenaati dubbadhu ቴንክ ዩ ዛራዬ dubbadhu seenaati jette waan inni sirraan ga'e guutuu kun uummatatti hima uummata oromootti. Okay. Ka wal baranne anaaf Ayyee. torban lama immoo baatii tokko akkana bahaa irra azooree bakka an dhuguma na jaalatte seegizeen akkasin na bashannansiisu. Ergasii karaa na kaa'ee miliqee jechuudha. Jechuun garaa nakkaa yoo jettu kana garaa bineensa keessa kaa'emoo taaptaa Laa taaptaabii baatii tokkoof taaptaap na godhe. baatii tokko dari kunne. Raftii malee. Ayyee. Bakka kazaan daa'ima isaa hin guddifadhu jedhee jechuun biloo kana godhee miliqee karaa hundaan amma dhufees hin beeku. Jechuun ati akka ulfoofte itti himte Ani itti ulfaa beeknaan miliqee minni. akka ati itti ulfoofte itti himna isarraa ulfoofte himna inni maas hin jedhe. Hooma daa'imni keessaa ta'uu erga maramaramee beekamee nagatee deeme na biraa hin beekan warri isaatu. Urgosan guyyaa tokko si bilbileen beeku Bilbilee hin beeku ani ulfa ta'uu kiyya erga beeke. daa'imni isaa sun amma umurii meeqaa eessa jirti dhiira moo dura? Amma waggaa 9 dubartiidha. Dhiira makniyaatum osoo sirriitti taaptaap nan goone beekte akka dhiira hin taane. Anatu ashannafee dubartii taate daa'imtitti. Gamata akka ta'e abbaa soddaati.
yaa Kiyaar maal jedhate akkana jettee obboleettiin ta'e. Nama waggaa sagal akka irraa tiiktoo feesbuuk irratti wal baranne jechuudha. Xiyyaara oofa. Ammayyuu ilaalaa jira tiiktookii kana jechaadha. Reef tana wajji waa nyaannee deeme inni gara Itoophiyaa jecha. No gara South Africa Cape Town asirraa Dubaay irraa jechuudha. Xiyyaara oofa. Shuuf yuusi waggaa sagal dura an Suudiyyuu hin dhayne. waggaa sagaloo man jedhe waggaa jaha jechuu kiyyaan Oromiffa seeraan hin danda'u. Amma si argina haa ta'u nargaa waggaa jaha. Namni jaalalli isaana keessaa hin baane arginaan akkanatti kirkiraa jiram. Nuti kiyyaaritu ilmoo dhalchee gate dhaartanii sinam. Kiyyaartu mucoo sanatti dhufeessee jalaa bade. Rabbeedha kiyyaar nama waan akkasii dalagatu si jammir gisee suudii namni agasaa dalagu hin jiru bar. Maa jechuun Kiyyaan hojii mataa isaa malee yoom rabbi jedhaati manfuudhaa fi baankirraa jala deemee shamarran suqee maqaa balleessita. jiddaan immoo dhuguma kiyyaar jiddaan ture kunoo jiddaan hin turre jedhu ragaa waliin galeera mucayyoon hin beekte kiyyaar hin baay'ee. Eeshi jiddaan naannoo kamime? Kiiloo 80 immoo akkan amma yaadadhu mikniyaatum daa'ima kee tan guddisaa jirani sammuun daa'ima kee bira jira malee waan dabarsine sanuu yaadadhu of keessaa baasuudhaaf jedhee si dagadhee jira. Kiiloo 80 dhuga. Kiiloo 80 jiddaan hin jira garuu an kiiloo 80 jiraadhee hin beeku dhaqellee hin beeku guyyaa tokkos. Obboleettii akka asirrii tokko kiyyaarii si fakkaate deemi. Haadha taate. Ka waggaa sagal Dubartii asli jechuun abdi dheere Muhammad dheere jedhamee seenaa abdi namicha gurraacha kana doktorticha nama beeku jira. Wallahi dhuga Haadha taate ati nan tuttuqin mikniyaatu. Namoonni agarree namni kun asli fakkaata jenne eeyyuwa. Kiyyaar ammaati ilmoo ta'e hin fudhatta waan fudhattu karaa gabaabaa. Seeraan hin guddifattamoo Oromootti sadaqaatti sadaqatu. Waan baraati Suudii ijoollee dallaala taatee nama ooftu san zabana san dhalte intalli tun simarraa dhalte si sodaatte kiyaarii jette malee. Ani asli footoo keessaan si ergee jira biti. Kiyaar irraa hin dhale ani kasi beeke dhiyootana si beeke asli tiiktookii irratti si bare malee duraan si hin beeku. Kunoo tikeetii jedhaa jirtu bar kiyyaar. Footoo si ergee asli argiteemi funyaan kana isa fakkaata kan dureessiyaa funyaan cafallaqamaadha. Miilli kun jarri qal'aa funyaan akkuma kee kana wanni hundi akkuma kee kana jedhu. Ilmoon ollattuu baati miskiina nan sababina ollabbaa Dhiiraa kun akkana jiru Ati dubartii taatee dubartii irratti hin tanamte. yaa'imni tiyya jechaadha hindii fakkaatti zaas waay kun anamma kana nama Amma kiyyaar ilmoo kee amantee fudhattama fudhattu. hin amanu jedhe haga isaa dhiiga isaa fiddeetiin dhiiga kiyyaa wal bira laalutti. Marammaramee jira. Haadha taatee. Tokko suuraa hammaama keessatti qaama irraa dhiqaa kiyyaarii wajjin kaase tokko sihi. Vale. Ergee sikkasitti ergeessanii. Suuraa qullaa sin guntunni kee kun dhaabbatu kiyyaarsi duubaan shaaworii keessa hojii dhaabbatan tokko keeti. Garuu gadhiisi. Guntun intala tana Dr. Asli rabbii keeti jedhi yooma uumamuu dhaabateen uumamne akkasitti dhaabatuu dhiisi akka tasaniititti. Guntunni kiyya dhaabbataadha. Achi sitti agarsiisa ol ka'i. Ati yaadatu. Suni mee ati kee ishiitii baafadhuutii dhaabadhu ani hin beeka. Shiitii dhaabu. Wallahi. Yoo isii taate hoo hindeeffatta. Yoo isii taate kinu amma bakki isiin jirtu tikkeeta murradhee dhaqa. Suudi Arabiyaallee dhaquu danda'a amma. Dhumate yeroon ishaaraa kiyya waggaa 4. Guys, abaaboo sadii. Kakadhu. Maaliif kakadha? Wanni kakadhu hin jiru kanamu. Waan qarshiin Daayin kakachiisini. No. Akkanuma amanu malee. Baafadhuuti. Yoo si taate aniin dhufa Suudi. Maal jettee haadha taate? Waan shakkita jira maa hin kakachiisin jetta. No zim jedhanii kakachuu mannaa injiraami abbaa daa'ima kiyyaatti boru qissatii wayyoo irra ga'e garaa nama rara. Naziir Nuuraa jechuudha. Mucattiisu yeroo sanii Suudi Arabiyaa jirtu inni jechaadha. Adaamatti akkatti kiyaar ulfeessee akkana godhee daa'ima isaa jedhaa. Naziir gin jechuudha. Anchiikii geessee fi bira rafee bulee durba bira moo dhiira bira dhaqee chiikiinaan jette jira. Amma biyya kana jirti. Sii galaa miti. Dubartiin biraa yuusiiftee akka waan badeessin. Haadha taatee maata bakka ejjatti. Bira bulee jechuun maal jechuudha?
Ani biran bulle bar jechuun Naziiri chiikii itti geesse jechuudha. Naziir rafeetuma bule. Sii galaami obsee xaafaa na Nazir bira rafnaan ati keessa bulteere bira buluu jechuun bargosa hedduu. jechuun nama bira moo reeffa bira rafaa jira naan jette natti barreessite mucattiin jechuu teekistiin sun hin jiraatin beeyta nama san Maal teekistii nama godha. nyaata balbala Haara inni irraa kootuu dhiyeessee foonii leesanii lammaffarra jira kophaa kiyya ciisee jedhee yaamadheen. Naziir sababa san illiqiinatti qabatee tiiktook irra ba'ee maal jedhe beektaa? Kiyaarin daa'ima isaa akkatti an 5,000 kenneef jedhe. Aara saree warra kennatu 5,000 caalaa nyaata jetti. Sa'a kana jireenyi huddii. Wallahi. 5,000 daa'imni amma sareen kennaa meeqa nyaata yoo 12,000 nyaatu hunda bujiyaatti. Eegale. Minda No, qallaba isaa. Gin Naziir daa'imni kiyaara gas nyaate yoo jiru. Miskiin garaana nyaate taaqaalla achumaan sanii fi amma Naziir hin aarin jedhaani.